Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattoonni simaaftuu ni keessa nama gajiraattan jecha walirraallee babbannee jirra akkamilee dhiifama. Har'aan tan ammoo akkamitti aappii Pinterestii kana irraa viidiyoo akkatti buufatuu dandeettan isa buufatu ammoo waan isin barbaachisu aappii isin barbaachisu isiniif qabadhee dhufee jira. Ammas keessa kanatti aappicha tuqattanii yeroo seentan diimaa kana jechuudha. Warri akkaawuntii isaa akka kiyya kana banattanii jirtan jechuudha. Isa keessa yeroo seentan fakkeenya suurota buufatu isin beektanii suuraa tokko buusuuf kunoo achitti daawunlood imeejii nuun jedha. Viidiyoo buusuuf ammoo karaa biraa nu oofa daayirektii hin qabu waan ta'eef jechuudha. Saniifuu viidiyoo tokko amma buusuu kana haa buusnu fakkeenya iddoo sheerii tanatu hixanii akkana isinii baha warri zeendar isinii dalage zeendaraan buufattan ekseendara jechuudha. Yoo zeendar isinii dalagu yeroo takka takka jechuudha. Amma immoo snappituu biteetu tana fayyadamtan. Snappituu bitana rakkas gattu hixanii kanuma akkanatti maraa jira jechuudha. Hin eeyna naganni fiduu jechuudha. Asii wanni isin addaan baafatu qabda yeroo garii wayita buustan aadiyoo ta'ee yeroo waa isin jalaa buusu jira. Snappituu kun raayitii bakka booraa tana raayitiitti godhatu hin dagattan baay'ee isinii fida amma silaa jechuudha. Kanarratti viidiyoo bichaa fidee yeroo garii ammoo kasagaleellee godhee buusuu danda'a waan ta'eef yuutuuba fa'aarraa yeroo buusan waan san ufuma keessanii barbaadan snappituu kana yoo yuutuuba gubbaallee waa buufatuu barbaadan sagaleenillee buufatuu dandeettan viidiyoonillee buufatuu dandeettan. Ammoo wayita waa isinii buusu suuraallee waliin buusanii suuraa sana ammoo keessa galtanii hayxan jechuudha. Faayila keessan keessaa yoo suuraa isin barbaanne sagalee isinii buusee ka'ee suuraallee waliin buusa yeroo hedduu akkasii. Kanaafuu amma buusuuf daawunloodii tanatu hixanii nama beeksisa immoo akka eksii akkasii yoo isinii fide karaa qaxxaamuraatiin rabatanii xiqqoo eeydanii aga eksii biraa fidu akkasii kunoo bu'ee jira jechuudha. Bu'aa jira gubbatti raayitii kennee jira. Akkas gootanii irraa duuba deebitanii viidiyoon sun amma yoo kadha inni ilaallu taate bu'ee jira jechuudha. Faayila keessa yeroo seentanii jettan kanuma akkana isinii bu'ee jira jechuudha. Isinii bu'uu isaa cheeggootanii aappii snappituu kana immoo orjinaala isaa bakka isaa argattan isinii mul'isa. Wal caala inni amma kunoo akkana isinii bahuu qaba. Amma iddoo kana keessa yoo akkana seentanii jettan kunoo kan bu'ee jiru akkanatti mul'isa jechuudha. Achiin booda barbaadan asuma keessaan illee haquu dandeettan sagaleetti illee deebistanii asumaan dhageeffatuu dandeettan isarraan jechuudha. Akkasii waan boota gabbu'aa jiru ammoo pilaay iddoo jettu sanarra deebistanii ilaaluu dandeettan jechuuf viidiyoo isinii gabbu'aa jiru. Amma yoo pilaay istoorii irra dhuftanii snappituu jettanii sarchi gootan kanneentu isinii baha. Baay'ee orjinaala isaatii miti jechuudha. Beeksisa baay'ata xiqqoosi. Kiroomii keessa seentanii warri kiroomii illee hin beekne amma batalay saamsingiin fa'aa aappii akkana walitti qabamee jirutu jira. Achi keessaa kiroomii soqattan jechuudha. Yoo koomantii jala barreessaa warri saamsingii yoo isin hin galle silkii saamsingiin isinii hojjedha. Amma kanatti hojjetaa jiru teeknoodha waan ta'eef tarii adda isin dhibuu dandeetti jechaafi. Amma kiroomii kana keessanii seentanii kiroomii itti seentan akkana isiniif baasaa sarchi baarii irratti snappituu jettanii barreessitan. Sarchi mugootan wayita akkana isinii dhufe kunoo akkana kun isinii dhufu qaba. Get free snap app ka'ee dhufuun irra gattoqattan boora kanarra jechuudha. Wayita irra gattoo hixan kunoo aappii waa hedduurraa viidiyoo ittiin buufatuu dandeettanii akka kanatti daawunlood jettanii daawunlood ageeniitu hixanii achiin booda keessa gasseentanii aga bu'uun eeydan jechuu wayita bu'ee jedhe akka kajalaa kanatti akkanatti abbideetii gaafata kiyya walaa waan qabuuf
akkasi gabbuufattanii jechuudha. Erga gabbuufattanii jettanii apdeetiin ta'uu amma yookaan yeroo gadi hin dida apdeetiin kun apdeet ta'ee jira. Kana gootanii keessa seentanii waallee keessatti awwaalatu hin dandeettanii ciitii biraa kan isinii himu jechuudha. Waallee iddoo waalteetti tana keessatti allahu gootanii parmeeshinii inni isin gaafatu achiin booda dijiitii keessanitti naqattanii achiin booda itti awwaaluu dandeetta. Waallee itti awwaalatuu dandeettanii jechuudha. Haala kanaan yoo inni keessaa inni ta'e illee kiliir keessaa gootanii itti fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Snaappituubiin kun waa iddoo isin fayyada. Keessattuu warri viidiyoo daawulood gootanii dhaggeeffatuu barbaadan isarraan daawulood godhadha. Haganuma waan isin dhibe koomantii godhaa. Nagaa viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagahaan turaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Warri isin dhibe koomantii godhuun dagatinaa.